Iddoo tokko sagalee Waaqayyoo dubbiseenii gabaabsinee kadhannee sagalee Waaqayyoo wal wajjin barannaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irraan dubbisaa. Yesuus itti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamin. Waaqayyotti amanaa, anattis amanaa. Mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Otoo inni hin jiru ta'ee isinitti nan himan ture. Iddoo jiru sana isiniif qopheessuudhaaf nan adeema. Yemmuun dhaqee iddoo sana isiniif qopheessu iddoodhuma ani jiru isin akka jiraattaniif deebi'ee dhufeetiin gara ofii kootti isin fudhadha. Lafa ani dhaqu karichi achi geessus hin beektu jedhe. Toomaas immoo yaa Gooftaa, eessa akka ati dhaqxuuf hin beeknu, karichi immoo attamitti beekuu dandeenyaa jedheen. Lakkoofsa 6 Yesuus deebisee, karichi, dhugaan, jireenyis ana. Ana yoo ta'e malee eenyuyyuu gara Abbaa hin dhufu. Ana beektanii otoo jiraattanii Abbaa koos hin beektu turtan. Ammaa jalqabdanii isa hin beektu, isa hin argitus jedheen. Lakkoofsa 8 Filiiphoos immoo yaa Gooftaa, Abbaa nu agarsiisi, kanaa achi nu ga'a ittiin jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Waaqayyoon kadhanna dubbii kana akka Waaqayyo nuuf hiikuu fi yaa Waaqayyo Waaqa jiraataa guddaa hamma maqaa kee geessu. Ati Waaqayyoodha. Ati hundumaa gochuu beekta. Ati beekaadha. Ati mootiidha. Ati waa hundumaa beekta. Galgala kana si galateeffanna anaaf sabni kun warri gargaaramnee warri carraa ati nuu kennitee sagalee keessa jireenyaa, sagalee keessa dhugaa akka hubannuuf carraa nu laatte galgala kana si galateeffanna maqaa Gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Ati Waaqayyoodha hin galateeffatamta. Ati Waaqayyoodha hin kabajamta. Ati Waaqayyoodha ulfinatu siif mala. Ati Waaqayyoodha kabajatu siif mala. Ati Waaqayyoodha eebbifamuu ol qabamuutu siif ta'a. Warrati dukkana keessaa, salphina keessaa, iddoo dukkanaati walitti nu qabdee ifa jireenyaa nu laatte si galateeffanna ilmaan kee. Maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Ameen. Si galateeffanna warri gargaaramne, warri dukkanni nurraa ka'e si galateeffanna maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni jabaa, boqobaan jabaa, ililleen jabaan siif haa ta'u. Utuun si galateeffannu yaa Waaqayyo Waaqa jiraataa galgala kana kunoo dubbii kee barachuuf walitti qabamnee jirra. Ati hoo hin barsiistaa, ati hoo hin gorsitaa, ati hoo leenjessitaa. Anaaf saba kana waan fedha kee ta'e, waan jaalala kee ta'e, yeroo kanatti waan anatti dubbachuu barbaadde, waan saba kanatti dubbachuu barbaadde, waan nu akeekkachiisu barbaadde, waan nu gorsuu barbaadde, dhoksaa tokko malee, hirrina tokko malee, mudaan keenya dhukatee waan saba kanatti galgala kana dubbachuu barbaadde, yaa Waaqayyo Waaqa jiraataa samii bantee nutti dubbachuun fedhaa fi jaalala kee haa ta'u. Dubbiin kee qofti iddoo haa qabatu. Ulfinni kee qofti iddoo haa qabatu. Yaa Gooftaa, ati gaafa dubbattu dubbiin sirraa hin bareeda. Amma waltajjiin kan keeti. Amma barsiisaan hafuura qulqulluudha. Hafuura qulqulluu sin keessummeessa. Sabi kun si keessummeessa. Dhaloonni kun si keessummeessa. Koottu ati gaafa dubbattu nagaa namaatu guutu ta'a. Koottu ati gaafa dubbattu sammuu namaatu banamaa ta'a. Koottu ati gaafa dubbattu karaa namaatu wal qixxaata. Koottu gaafa ati dubbattu jireenya namaatu wal qixxaata. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana waan fedha kee ta'e, waan jaalala kee ta'e, waan ulfina kee ta'e dhaloota kanatti saba kanatti dubbachuun fedhaa fi jaalala kee haa ta'u. Wanti dubbii keetiin mormu, wanti faallaa hafuura qulqulluu hojjetu saatii kana maqaa irra caalu maqaa arfiduu caccabsee kee maqaa Yesuus Kiristoosiin kan daanga'aa ta'u. Ati qofaan iddoo qabadhu.
waan fedha keef waan jaalala kennutti dubbadhu maqaa Yesuusiin ameen. Eebbifama. Iddoo nama dubbisee Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irraa lakkoofsa 1 irraa kaaseen dubbisee Wangeela kana kan barreesse ergamaa Phaawulosidha. Barreetti barreeffame bara 80 hanga 90 dhaloota Kiristoos boodadha. Kan inni barreeffameef warra Yihuudootaa warra wangeelichatti hin amaniin akka isaan dubbifataniif akka barreeffamedha. Kaayyoon Wangeela Yohaannis barreeffame inni guddaani Yesuus Masiicha isaa abdachiifamee ilma Waaqayyoo ta'uusaa kan achi keessatti arginudha. Wangeelli kun wangeelota arfan irraa wangeela addaa jedhamee beekama. Isaan dura Maatiyos, Luqaas, Maarqos warra wal fakkaatan yeroo jedhaman Wangeelli Yohaannis garuu addadha. Wanti wangeelota sadan kanarraa adda isa godhu wantoonni baay'een hin jiru. Inni lammaffaan kaayyoon guddaan Wangeelli Yohaannis barreeffameef Yesuus Gooftaa foon uffatee biyya lafaarra deddeebi'aa barsiisaa akka ture, milikkitaaf dinqii namoota gidduutti hojjechaa akka ture ergamaa Yohaannis kun bareechee barreesseera. Hafuura qulqulluutiin gargaaramee jechuudha. Ammuma kana jedhee yooni seensaa wangeela kanaa dhaabee kallattiin gara kutaa ijoo yookiin ergaa keenyatti yeroo deebinu Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 kanarraa kaanee wal wajjin sagalee Waaqayyoo mata duree akkas jedhu suutannee wal wajjin barannaa. Baay'ee isinittiin iyyuu soota'ee bifa barsiisaatiin isinitti dubbadhaa. Hamma danda'amee yaadaan qalbiidhaan na dhaggeeffachuu yaala. Dhumarraa namni Waaqayyoo isiniif kadhatu ani garuu bifa barsiisaatiin soota'een dubbadhaa. Waaqayyoo galgala kana nu barsiisa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mata duree akkas jedhu isin wajjin baradhaa. Karaa Waaqayyoo beekuu mata duree jedhu wal wajjin ilaallanna. Karaa Waaqayyoo beekuu. Iddoo kanatti sagalee Waaqayyoo maalidha? Yesuus itti fufeedha. Bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamin Waaqayyotti amanaa, anattis amanaa. Mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Otoo inni hin jiru ta'ee isinitti nan himan ture. Iddoo jiru isiniif qopheessuudhaaf nan adeema. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Garaan keessan maal hin ta'ini hin raafamin. Anattis amanaa. Abbaa gooddisa. Waaqayyotti amanaa, anattis amanaa. Ameen. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Iddoo kanatti akka isaanii waaqummaa Waaqayyo Abbaas, waaqummaa Kiristoosis, waaqummaa Hafuura Qulqulluus akka isaan sirriitti beekanii xiyyeeffannoo guddaa godhee barsiisaan isaanii Yesuus Kiristoosii yeroo bartootatti dubbatu argina. Garaan keessan tasumayyuu hin raafamin. Waaqayyotti amanaa, anattis amanaa. Mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Otoo inni hin jiru ta'ee isinitti nan himaan ture. Iddoo jiru sana isiniif qopheessuudhaaf nan adeema. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Ameen. Amma eenyummaa isaa barsiisaa jira. Eenyummaa Waaqayyoo Abbaa barsiisaa jira. Eenyummaa Hafuura Qulqulluu barsiisaa. Mata dureen keenya karaa Waaqayyoo beekuudha. Ameen.
Ameen. Namoonni baay'een Waaqayyoo fi Yesuus Kiristoos kana Waaqayyoon beeknaa kan jedhan jiru dursanii Yesuusin dura barrees kan jedhan jiru. Akka gaaffitti waan hanqaa darbu namni erga harka isaa kaasee lammaffaa dhalatee Waaqayyoon dursa bartan immoo Yesuusin dursa bartan. Asitti barsiisii inni kennaa jiru waa'ee abbaa isaas barsiisaa jira, waa'ee ofii isaas barsiisaa jira, waa'ee hafuura qulqulluus barsiisaa jira. Gajjallaa isaa jira hafuurri qulqulluusi. Kanaaf Waaqayyoon beekuun kan danda'amu inni jalqabaa Yesuusin dursinee yoo barreedha. Utuu Yesuusin hin beekini ani Waaqayyoon hin beekaa, Waaqayyo jaalalaa, Waaqayyo qajeelaadhaa, Waaqayyo dhugaadhaa, Waaqayyo fayyisaadhaa jechuu tasumayyuu hin dandeenyu. Maaliifi Yesuus Kiristoosiin namni dursee amanuutu isarra jiraata. Amanuu qofa otoo hin ta'in eenyummaa Yesuusii beekuutu isarra jiraata. Waaqummaa Yesuusii beekuutu isarra jiraata. Waaqayyoon baruudhaaf. Waaqayyo abbaa baruudhaaf murteessaaf inni ijooni namni Yesuus Kiristoositti amanuu yookiin lammaffaa dhalachuutu isa barbaachisa. Hamma kana hin goonetti karaa Waaqayyoon hin beekan sobadha. Karaa Waaqayyoo beekuun kan danda'amu dhugaa Waaqayyoo beekuun kan danda'amu Yesuus Kiristoos yoo beeknadha. Kanaaf iddoo kanatti bartoota isaatiin maadha Yesuusii anattis amanaa Waaqayyottis amanaa jedha. Ameen. Lakkoofsa 4 maayidhaa lafa ani dhaqu karichi achi geessu hin beeku jedha. Lafa ani dhaqu karicha achi geessus hin beektu. Karicha beekuuf murteessaan egaa Yesuusin beekuun dirqama ta'a jechuudha. Karaa isa inni gara abbaa isaa dhaqee iddoo isaaniif qopheessu jireenya barabaraa lafa isaan barabaraan jiraatan sanaa karaan itti agarsiisuu danda'amu karaa sana beekuun kan isaan danda'anii yoo Yesuusin beekanidha. Amma Yesuusin hin beeknetti gara Yesuus dhaqee iddoo isaaniif qopheessu kana beekuu hin danda'an jechuudha. Lakkoofsa 5 irraa bartoota 12 keessaa yeroo gaaffii cimaa tokko gaafatu argina. Toomaas namni jedhamu. Toomaas maayedha. Yesuus barsiisa isaa itti fufee jira. Barataan tokko immoo yeroo inni gaaffii gaafatu argina. Gaaffii isaas gaaffii akkas jedhudha. Toomaas immoo yaa gooftaa eessa akkati dhaqxu hin beeknu karichi immoo attamitti beekuu dandeenya? Dinqiidha. Yaa gooftaa eessa akkati dhaqxu hin beeknu karicha immoo attamitti beekuu dandeenya? Amma utuma barsiifamaa jiranii Yesuus Kiristoos gara kam akka imalu gara kam akka deemu hamma yoonaa hin beekani. Yoo xiqqaate waggaa 3 irraa barataniiru imala Yesuus deemsa Yesuus lafa Yesuus dhaquudhaaf jiru iddoo Yesuus dhaquudhaaf jiru ammayyuu hin beekan, ammayyuu hin galleef, ammayyuu hin hubanne. Kanaafi waan hin hubanneefi eessa akka hidhattu iyyuu hin beeknu karicha immoo attamitti beekuu dandeenya? Karicha immoo attamitti beekuu dandeenya? Karicha wallaaluu jechuun ammayyuu Yesuusin hin beekan jechuudha. Karicha wallaaluu jechuun amma kana waggaa 3 irraa baratanii hamma yoonaa karicha hin beekan. Karaa baay'eetu jira. Karaan hundi karaan namaa jira, karaan konkolaataa jira, karaan xiyyaaraa jira, karaan markabaa jira, karaa baay'eetu jira. Karaa kana hundumaarraa namni iddoo isaatti wantoonni kun iddoo isaaniitti daandiirraa jallatan taanaan hin miidhamu. Fakkeenyaaf namni karaa isaarraa goree karaa makiinaarra imaleera taanaan hin miidhamu. Irra ba'a makiinaan.
Kanaaf karaa keenya beekuun nurra jiraata. Bartoonni kun karaa isaanii hin beekan. Karaa mootummaa Waaqayyoo keessa ittiin galanii karaa mana abbaa isaanii dhaqan amma yoonaa hin beekan. Abbaas hin beekanii barsiisaa isaanii iyyuu hin beekan jechuudha. Gara keenyatti dhufna. Jireenya keenyatti firoomsina. Karaa jireenyaa keenya isa ta'e isa jireenya nuu kenne isa du'a keessaa nu baase amma hin beekna. Barattoonni kun karicha iyyuu hin beeknu jechaa walqixa barataniim. Waggaa 3 guyyaa guutuu irraa baratu turan. Qaamaan taa'anii irraa baratu turan. Piraaktikaalii qabatamaa bira taa'anii barataa turan. Hanga yoonaayyuu gaafanni lafarra turuun ga'eensaa xumuramee hojii isaa waan godhu barsiisa isaa kaayyoo dhufeef hundumaa raawwatee amma iddoo qopheessuudhaaf gara Waaqayyootti gaafa imalu taatee biyya lafaa kanarratti dhufeef kaayyoo dhufeef hundumaa ilmi Waaqayyoo xumuree gara abbaa yoon dhaqee isiniif wayya jedhee iddoo gaafa qopheessuudhaaf gaafa inni imala isaa ba'u hanga yoonaayyuu karicha isa ta'e Yesuus Kiristoosiin hin beeknu. Eessa akka tirattotu hin ta'ini karicha iyyuu hin beeknu karicha nutti agarsiisedhan. Lakkoofsa 6 irraa deebii bareedaa tokko Yesuus deebisa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Karaa Waaqayyoo nuuf haa galu. Ameen. Karaa Waaqayyoo nu gallaan jiraachuun ba'uun galuun salphaadha. Maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Egaa barsiisaa sirrii inni ta'e warra wallaalota gorsuu kan beeku dhugaa hundumtuu isa bira kan jiru deebii akkas jiru barattoota isaaf yeroo kennu argina. Lakkoofsa 6 irraa Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyis ana. Anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa hin dhufu. Ameen. 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 Ani karaadha, ani jireenya, ani dhugaadha. Anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa hin dhufu. Kana jechuun iddoo dhaaba'e sana namni eenyummaa isaa isa jalqabaa argama isaa isa jalqabaatti deebi'uu kan danda'u. Egaa namni eenyummaa Waaqayyo isa kaa'eef kaayyoo Waaqayyo isa uumeef dagatee eenyummaa Waaqayyo ala jiraachaa ture. Eenyummaa isa jalqabaatti deebi'uudhaa fi inni jalqabaa namni maal gochuu qaba? Karaa Yesuus sana beekuu qaba. Kanaaf anaan yoo ta'e malee gara abbaa dhaqu tokkoyyuu hin jiru jedha. Maqaan Waaqayyo bara baraan eebbifamu. Ameen. Gaariifi warri Waaqayyo jalaa miligne warri Waaqayyo jalaa bannee turre sababbii nama jalqabaa Addaamiin jireenyicha keessaa mootummaa bara baraa sana keessaa ulfinicha keessaa namni bahee ture. Kanaaf ulfinichatti deebi'uudhaa fi inni jalqabaa karichi ittiin galuun danda'amu mootummaa Waaqayyoo keessatti Yesuusiin ala karaan kan biraa tokkoyyuu hin jiru. Ameen. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Ameen. Karichi itti isa jalqabaatti deebitanii mootummaa abbaa koo argachuu dandeessanii anaani anoo karaadhaa anoo jireenyadhaa anoo dhugaadhaa jedhee yeroo wanta gurguddaa sadan kana Toomaasiif deebii gahaa kennu argina. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Ameen. Ameen. Egaa akkan isin kaasuudhaaf yaalee karaa baay'een jira. Karaa nuti ani itti milkaa'uu dandeenyu. Karaa nuti kaayyoo keenya isa dhugaa imala keenya isa dhugaa itti milkaa'uu dandeenyu karaan tokko qofadha. Karaan itti eebbifamuu danda'u, karaa namni itti milkaa'uu danda'u, karaa inni itti kaayyoo isaa fiixaan baafachuu danda'u karaan tokkitti qofa qabna nuti warri lammaffaa dhalan. Innis karaa Yesuusidha. Karaan keenya, jireenyi keenya,
dhugaan keenya fiixaan ba'uu kan danda'u Yesuus Kiristoosidha. Kanaafi namni karaa Waaqayyoo isa sirrii ta'e Waaqayyo wajjin hariiroo sirrii uummachuu kan danda'u, Waaqayyo wajjin deemuu kan danda'u, abbaa wajjin firmaasaa cimsachuu kan danda'u riileeshipii cimaa Kiristoos wajjin qabaachuutu irra jiraata. Qabaachuu qofa itti amanuutu irra jiraata. Yeroo hundumaa waa'ee isaa baruutu nurra jiraata. Maqaa isaa beekuutu nurra jiraata. Eenyummaa isaa beekuutu nurra jiraata. Maaliif akka inni gara biyya lafaa dhufe beekuutu nurra jiraata. Waaqayyo abbaan ilma isaa tokkicha osoo mararsiifatiin gara biyya lafaatti erge. Maali Waaqayyo beekaadha? Maali Waaqayyo danda'aadha? Maali Waaqayyo waa hundumaa beeka? Maaliif ilma isaa tokkicha gara biyya lafaa erge jennee of gaafachuutu nurra jiraata. Waaqayyo waa hundumaa gochuu hin danda'a. Kaayyoo Yesuus gara biyya lafaa kanaa dhufeef maaliif? Waaqayyo kaayyoof karooraaf akka bifa isaatti nama uumee utuu jiru ilmaan Waaqayyoon dagatanii Waaqayyotti dudda garagalfatanii karaa isaanii karaa fedha isaanii duukaa godhatanii yaada Waaqayyoo keessaa ba'anii argama Waaqayyoo keessaa ba'anii egaa ilmaan namootaa bara baraan Waaqayyo duukaa akka jiraatuuf Waaqayyo fedha isaati kaayyoo isaati. Kaayyoo Waaqayyoo kana diigee bahe namni fedha Waaqayyoo kanarra utaale namni fedha isaa duukaa bu'ee sagantaa mataa isaa baafate fedha mataa isaa baafate. Kanaaf ilmi Waaqayyoo dirqama gara biyya lafaa dhufuun isa barbaachise. Namarraa dhalachuu isa barbaachise, nama ta'uu isa barbaachise, beela'uun isa barbaachise, dhiphachuun isa barbaachise, du'uun isa barbaachise, tuffatamuun isa barbaachise. Hin fudhate hundumaa. Wanti guddaan Yesuus irraa barannu Yesuus kaayyoo guddaa inni gara biyya lafaa dhufeef fedha abbaa isaa raawwachuudha. Fedha abbaa isaa raawwachuudha. Namni jalqaba fedha Waaqayyoo keessaa bahee fedha mataa isaa duukaa bu'ee hin kufe. Ilmi Waaqayyoo tokkichi inni gara biyya lafaa dhufe garuu fedha abbaa isaa raawwachuu dhufe. Fedhi Waaqayyoo abbaa maalidhaa? Namni bara baraan jireenya bara baraa keessa mootummaa Waaqayyoo keessa akka jiraatu. Waaqayyo wajjin mucaa Waaqayyoo ta'ee akka jiraatu. Haa ta'u garuu sana hundumaarra utaalee fedha isaa duukaa bu'e. Sagalee koo akka malee yoon iyyee yoon gadi buuse koomentattoonni gootanii gaariidha. Sirriirra jira. Kamalee iyyee. Bareedaadha. Sirrii jirta. Ennaa Waaqayyo ilma isaa tokkicha osoo mararsiifatiin gara biyya lafaatti ergee jireenya haa qabaataniif karaa Waaqayyoo sanarraa karaa Waaqayyoo sanatti akka deebi'anii fi Waaqayyo ilma isaa tokkicha gara biyya lafaa fide. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Ameen. Karaan dhugaan jireenya anaa yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa hin dhufu. Ana beektanii otoo jiraattaniidha Yesuus. Ammas irra deebi'ee lakkoofsa torbarraa ana beektanii otoo jiraattanii abbaa koos hin beektu turtanii. Ilaala geessanii waan cimtuu jirtu iddoo kana. Yoo Yesuusin barre malee Waaqayyoon beekuun akka hin danda'amne Yesuus jala sararee haasaara. Farisootaa fi Saduqoota biratti rakkinni guddaan jiru eenyummaa Yesuus wallaalu. Takka Waaqayyo abbaaf iddoo kennu malee Farisoonni Yesuus Kiristoosii ilma Waaqayyoo akka ta'e Waaqarraa kaayyoo ergameef baay'ee isaan hin galu. Yeroo hundumaa milikkita barbaadu tura. Milikkinni isaan barbaadan immoo Yesuusin qoruudhaaf fi Yesuusin madaaluudhaaf malee eenyummaa isaa isa sirrii waaqummaa isaa isa sirrii ergama abbaa isaa akka raawwachuudhaaf dhufe takkaa isaan hin galu. Hin galuuf yeroo hundumaa bitaa itti galu. Du'aa ka'uu isaatti illee hin amanan turan. Kanaaf akeekkachiisa sirri waan hubatanii darbuu danda'an tokko bartoota ammaayidhaa yoo ana beektan qofa
abbaa koo beekuu dandeessu. Namni anan beekne tasuma waaqayyoon beekuu hin danda'u. Jedhee yeroo inni bartoota isaatti dubbatu argina. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Gaaffii kana nama hundumaa yeroo baay'ee nan gaafadha. Carraan tajaajila argadhetti. Yesuusin dura bartee moo waaqayyoon dura bartee gaafan jedhuuni baay'een isaanii ani waaqayyoon hin bareedu, baay'een isaanii Yesuusin hin bareedu. Yesuusin dura bartee moo hafuura qulqulluu dura bartee nan gaafadha. Gaafota sadan kan adda baasu nurra jiraata. Waaqayyo abbaa dura bartee moo Yesuusin dura bartee moo hafuura qulqulluu dura bartee? Kana sadan gargar baafannee beekutu nurra jiraata. Namoonni baay'een waaqayyo abbaa mataa godhu, waaqayyo ilmaa immoo funyaan godhu, hafuura qulqulluu immoo yeroo isaan afaan godhan jira. Sadarkaa yeroo isaan kaanii jira. Qaamonni sadan kuni waaqa tokkodha. Aangoodhaan wal qixadha. Kanaaf sadan tokkummaan as keessatti sirriitti develop ta'ee mul'ata. Keessumaa warri lammaffaa dhalatanii sadan tokkummaa sirriitti gargar baasanii beekutu irra jiraata. Iddoo baay'eetti kufaatii garaagaraa wantoonni sirriitti hin hiikamne kiristaanonni barsiisa dogoggoraa jallaa yeroo itti arginu yeroo hiika sadan tokkummaa sirnaan hiikuu wallaalan jira. Kanaaf iddoo kanatti sagalee waaqayyoo maalidhaa? Waaqayyoo ilmaan, waaqayyoo abbaan isaan kun eenyu akka ta'an waaqayyo tokko akka ta'an nu hubachiisa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Tole yeroo kootti fayyadamuudhaaf bu'aan karaa waaqayyoo beekuu maali waan jedhu qabxiilee arfan tokko laallee gara xumuraatti finna. Bu'aa karaa waaqayyoo beekuu bu'aa gurguddaa qaba. Bu'aa gurguddaa qaba. Miidhaan isaa baay'eedha. Isa kana isiniif inni isaa namoonni karaa waaqayyoo wallaaluurraan kan ka'e macaafa qulqulluu keenya keessaa namni dhuunfaa miidhamee jira. Sabi bal'aan miidhamee jira. Mootonni miidhaman jiru. Wantoonni baay'een wantoonni gufaatiin gurgudduun dhala namaarra ga'eera. Maal ta'urraa kan hafe? Karaa waaqayyoo wallaaluurraan kan ka'e, karaa waaqayyoo kanarra deemuu wallaaluurraan kan ka'e, sarara waaqayyoo kanaan ala jiraachuurraan kan ka'e dhalli namaa kufaatii guddaa miidhama guddaa keessa galeera. Isa kana seera uumamaa boqonnaa 3 yoo ilaaltan namni gaafa yaada waaqayyoo keessaa ba'u kufaatii hamaa inni kufee cubbuuttiin kufee cubbuun immoo du'a fidee innaa uumamni hundumtu sababii namaatiif abaaramaa ta'e lafti abaaramaa ta'e lafti biqiltuu qoraattii biqilchuu jalqabee wantoota baay'eetu babbade karaa waaqayyoo wallaaluurraan kan ka'e. Sabi Israa'el baay'ee miidhameera karaa waaqayyoo wallaaluurraan kan ka'e. Guyyaa 40tti ga'uu kan qaban waggaa 40 deemanii miidhama gurguddaa miidhamaniiru. Abboommi waaqayyoo cabsanii kufaatii gurguddaa kufaniiru. Miidhamni gurguddaan ga'eera. Eebba isaanii biraa otoo hin ga'in namoonni baay'een lafa onaatti dhumaniiru. Kufaatii gurguddaan karaa waaqayyoo wallaaluurraanii dhala namaa irratti ba'aan gurguddaan dadhabbiin guddaan kaa'ameera. Karaa waaqayyoo beekuunoo bu'aan isaa maali waan jedhu wal wajjin ilaalla. Karaa waaqayyoo beekuun bu'aan isaa maali? Inni jalqabaa Kiristoosiin ofirraa mul'isu. Warri kam? Warri karaa waaqayyoo beekanii Kiristoosiin ofirraa mul'isu. Qorontoos isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 11 irraa kaasnee yoo dubbisne akkana jedha. Lakkoofsa 10 irraa kaasnee yoo dubbisne boqonnaa 1 lakkoofsa 10 irraa sagaleen koo natti deebisaa jira hin jeeqaa? Sirrii jira. Gaariidha. Natti deebisaa jira. Tola dubbachuu yaala. Obboloota koo isin hundumti keessan
waan dubbattanitti akka walii galtan yaada tokkoon akeekkattanii tokkummaadhaanis raawwachuudhaaf akka qophooftan malee isin gidduutti gargar ba'uun akka hin jiraanne maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isinin gorsaa. Jecha kana Phaawulostu warra Qorontositti dubbata. Maayidhaanii obboloota koodhaan nuti hundumti keenya yoo obboloota namni fuula Kiristoositti wal caalu hin jiru. Kanaaf namni kun tajaajilaa ayyaanaati, ergamaa ayyaanaati, bareechee waa'ee kiristaanummaa nama barsiisudha. Obboloota koodhaan isin hundumti keessan waan dubbattan akka walii galtan, walii galuu qofa miti, yaada tokkoon akeekkattanii tokkummaadhaan raawwachuudhaaf akka qophooftan malee isin gidduutti gargar ba'uun akka hin jiraanne maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin maalan godhaa isinin gorsaa. Innaa dirree tokkummaan jirutti, dirree wal dhaga'uun jirutti, dirree yaada walii hubachuun jirutti maaltu mul'ata? Kiristoostu calaqqisa. Guddummaa Kiristoostu mul'ata. Ulfina Kiristoostu mul'ata. Waaqummaa Kiristoostu mul'ata. Lafa obbolonni tokkummaadhaan utuu gargar hin bahin yaadaan, deemsaan, hojiin gargar hin bahin dirree tokkummaan jirutti Kiristoostu ulfinaan mul'ata. Ameen. Hojii ergamootaa keessa hidhattanii yoo ilaaltanis bartoonni gaafa tokkummaadhaan walitti qabaman turan sanatti fayyina guddaa, dinqii gurguddaa guyyaadhaa gara guyyaatti lubbuun haaraa gara isaanitti dabalama ture. Kanaaf ulfinni Kiristoosii guutummaa guututti jidduu isaanitti mul'achaa ture. Ameen. Kanaaf bu'aan karaa Waaqayyoo beekuun jalqabaan Kiristoostu nurraa mul'ata. Agarsiisota Kiristoosii ta'an warra Kiristoos irraa calaqqisu, warra Kiristoos irraa lallabamu, warra eenyummaan Kiristoos irraa mul'atu, otoo eenyummaa isaanii hin dubbatiin, otoo waa'ee isaanii hin dubbatiin, otoo seenaa isaanii hin kaasinii Yesuus Kiristoos ofii isaa irraa lallabama. Arraba isaanii irraa beekama. Deemsa isaanii irraa beekama. Hojii isaanii irraa beekama. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Bu'aa Waaqayyoo beekuu isa kana. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Bara keenyatti jireenya keenya keessatti umurii jiraannu kana keessatti warri lammaffaa dhalannee kaayyoon keenya inni guddaanii gara dachee kana dhufne nyaannee dhugne fuunee heerumne qabeenya godhannee darbuudhaaf utuu hin ta'in Kiristoosin agarsiisuudhaaf kaayyoon jalqaba dhalli namaatti uumeef. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Kana gochuudhaaf immoo karicha beekuun dirqama. Karaa isaa hin beeknu taanaani waan kana gochuu hin dandeenyus nurraas mul'achuu hin danda'u. Waan biraatu nurraa mul'ata, waan biraatu nurraa calaqqisa. Waaqayyo nurraa haa mul'atu. Ameen. Ameen. Raajii Daani'el dhaqee dubbisaa boqonnaa 6. Boqonnaa 25 irraa kaasnee ilaalla. Bu'aa karaa Waaqayyoo beekurraa isa jalqabaarra jirra. Kiristoos ofirraa mul'isuu jedha. Daani'el boqonnaa 6 lakkoofsa 25 irraa maal arginaa? Sagalee kana sirriitti caqasaa. Kanaa booddee jedha. Daariyoos mootichi warra guutummaa lafa irra jiraatan, warra saba garaagaraa, warra gosa garaagaraa, warra afaan garaagaraa dubbatan hundumaaf caafedha. Mootitu caafaara. Maayidee caafa seetanii nagaan isiniif haa baay'atu. Kunoo ani abboommii baaseera. Namni guutummaa mootummaa koo keessa jiru
waaqayyo isa kan Daani'el sodaatu isa duratti isa hollatu inni waaqayyo jiraataadha. Tokko bara baraan dhaabbataadha. Lama mootummaan isaa matumaa hin balleeffamu. Afur barri moo'icha isaas dhuma hin qabu. Nama eenyummaa gooftaa hin beekne nama ani waaqayyoodha jedhu anatu mootiidha jedhee biyya garaagaraatti saba garaagaraa afaan garaagaraa dubbatuuf anatu waaqayyoodha jedhee ana sagadaa anaaf jilbeeffadhaa jedhetu jijjiiramee geeddaramee haareffamee waaqa guddaa kan waaqa jabaa kan waaqa nagaa kennu kana lallabuu jalqabe. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Dubbiin kun maaliif dhufe yoo ta'an yaadi namaa kanaa yookiin yaada mootii kanaa maaltu jijjiire yoo jettan hojii Daani'el dalagedha. Daani'el booji'amee biyya sana yoo dhaqu malee biyya Baabiloon nama eenyummaa uumaa isaa hin daganne nama eenyummaa Kiristoos yeroo hundumaa agarsiisu nama guddummaa waaqayyoo agarsiisu ture. Yeroo hundumaa yaada waaqayyoof of eeggata. Karaa waaqayyoo irratti nama of eeggu ture Daani'el. Amiin. Dirree inni jiru, lafti inni jiru, waaqa isaa isa jijjiirsisa ture. Karaa waaqayyoo irraa isa kaachisa ture. Haala mijataa keessa nama hin turre. Biyya isaa keessa hin jiru. Booji'amee jira. Garbummaa jala jira. Lafa nuti jirrutu murteessaadha utuu hin ta'in isana wajjin jirutu yeroo hundumaa murteessaadha. Namoonni baay'een haala mijataa keessa ta'anii karaa waaqayyoo hin beekan. Kanaaf lafa jirruuf dirree jirutu murteessaadha utuu hin ta'in isana wajjin jirutu murteessaadha. Waan wajjin jiru adda baasnee beekuutu nurra jiraata. Amiin. Iddoon Daani'el jiru baay'ee rakkisaaf baay'ee ulfaataadha. Inni isa wajjin jiru garuu isa haala gararraa isa waa hundumaa jijjiiruu danda'u waaqa guddaatu wajjin jira. Amiin. Amiin. Kanaaf dirree jirutu murteessaadha utuu hin ta'in isan wajjin jirutu murteessaadha. Karicha beekuudhaaf. Karicha beekuudhaaf isan wajjin jiru adda baasuun dirqama keenya. Isan wajjin hin jiru adda baasnee hin beeknu taanaani haala keenyas hin beeknu lafa jirrus hin beeknu hundumaa waliin maknee jiraan. Daani'el garuu haala fokkisaa fi haala ulfaataa kana keessatti gaafa wanti filatamaa nyaanni filatamaa isaaf qophaa'etti iyyuu nama karaa waaqayyoof baay'ee of eeggatu ture. Akka mootiin isa filatee nyaata isaaf dhiyeessetti nyaata isaaf kennisiisetti nyaatichi baay'ee isa xureessa ture. Karaa waaqayyoo irraa battalumatti hin kaata ture. Garuu karaa waaqayyoo waan beekuuf ulfina waaqayyoo waan sirriitti ofirratti sodaatuudhaa fi waan isaaf qophaa'e waan isaaf mijataa sana keessatti inni karaa waaqayyoof nama of eeggatu ture. Ameen. Maqaa waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Ameen. Yeroo hundumaa kaayyoon Daani'elii uumaa isaa agarsiisudha. Guddummaa waaqa isaa agarsiisudha. Daani'elitti wanti hir'ate hin jiru kan sinnibu. Biyya namaa keessaa dhaquyyuu malee tokkoffaa beekumsaanii waaqayyo nama 120 keessaa ogummaa jalqabaa kennee fi ati tokkoffaa mootummaa koo keessatti geggeessaa dhadhee nama liidar gochuu danda'udha. Nama aangoon kennameefidha. Beekumsa qaba kan sinnibu nyaata filatamaatu qophaa'eef. Waltajjiin kun dirreen kun hundumtuu gaafa isaaf kennamu aaboon kun hundumtuu gaafa isaaf kennamu nama taayitaa isaatiin uumaa isaa hin jijjiirre ture Daani'el. Ameen. Nuyi karaa waaqayyoo beekna jennee haala keenyaan yeroo nuti waaqayyoon jijjiirru jira. Yoo nutti toles waaqayyoon jijjiirra. Yoo nutti bades waaqayyoon jijjiirra. Yoo sitti toles yoo sitti toluudhaa baates waaqni kun waaqa jijjiiramuu miti waaqa geggeeddaramuu miti waaqa rakkinaan dhiphinaan ulfinaan biyyaa gara biyyaatti geeddaramuudhaan waaqa jijjiiramuu miti waaqni kun
ejuma waaqateef waaqeffamuu qaba. Ameen. Ameen. Egaa Daani'el eenyummaa waaqayyoof jiraate. Yeroo hundumaa eenyummaa waaqayyoo nama beeku. Nama dursa waaqayyoof laatu. Ameen. Karaasaa jireenya isaa ba'uu galuusaa waaqayyoof kennatu. Yaada waaqayyoo nama dhaggeeffatu ture. Ameen. Nama yaada waaqayyoo dhaggeeffatu malee nama yaada namaa dhaggeeffatu miti. Yaada waaqayyoof iddoo qabatu. Maqaa waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Ameen. Ameen. Maqaan waaqayyoo biyya Baabiloon keessatti takka dhaameen beeku. Takka waa'een waaqayyoo biyya sana irratti lallabamee dubbatamee hin beeku. Namatu waaqadha biyya sanatti. Nebukaazer akkasuma Daariyos faa warri Baabiloon keessatti hoggansa fudhatanii nuun ala hin jiru waaqni warra jiranidha. Achitti isaanitti dhaqee dubbate. Eenyummaan waaqayyoo jireenyaan agarsiise. Lallabuu qofa miti. Ameen. Karaa waaqayyoo beeku. Jireenya isaa, deemsa isaan, qalbii isaan, ogummaa isaan, kadhannaa isaanii nama eenyummaa waaqayyoo biyya sanatti agarsiisedha. Galanni waaqayyoo dhaabatu. Ameen. Ameen. Kophaasaa miti namoonni baay'een waaqayyoon agarsiisuu jalqaban. Baay'ee waan na dinqu keessaa namni Daariyos Mutii godhaa bilisuu warri isin magaleen isin bira jiru. Sorry, itti fufi. Eeyyee ammas irrateera. Sagaleen banamnaan wal duukaa iyyaa jira. Daani'el nama waaqayyoof jiraatu ture biyya sanatti Daariyos lallabuu jalqabe. Waan baay'ee natti tolu keessaa maayidee jalqabaa. Lakkoofsa 25 gara jalqabaa irraa olaaltan nagaan isiniif haa baay'atu jedhee jalqaba. Nagaan isiniif haa baay'atu. Nama nagaa namaa sarbaa ture. Nama mirga namaa sarbaa ture. Nama eenyummaa namaa molqaa ture. Nama eenyummaa isaaf iddoo qabu. Nama eenyummaa waaqayyoo hin beekne kanatu eenyummaa waaqayyoo agarsiisuudhaaf inni jalqabaa nagaa qabaachuu waan irra jiraatuuf hunduma keessaniif nagaa naa baay'atu jedhee jalqaba Daariyos. Lallabuu jalqabe. Nami kaleessi ani waaqayyoodha jedhutu lallaba haaraa jalqabe. Lallaba waaqarraa jalqabe. Lallaba eenyummaa waaqayyoo agarsiisu, guddummaa waaqayyoo agarsiisu, waaqummaa waaqayyoo agarsiisu Daariyos mootichi lallaba jalqabe. Sababi isaa nama eenyummaa waaqayyoo agarsiisutu biyya sana gale waan ta'eef. Dirree nuti deemnutti nuti Kiristoos nurraa hin lallabama. Kiristoos nurraa hin baratama. Namoonni baay'een Kiristoos nurraa arganii waldaa kiristaanaatti dabalamaa jiru. Hojiin Daani'el kana. Anaaf isin dukkana keessaa kan nufneef kaayyoon keenya ni jalqabaa. Mootummaa waaqayyootti nama hiriirsisu. Mootummaa waaqayyootti nama waamu. Argama waaqayyootti nama kennu. Argama waaqayyoo keessatti iddoo kennu. Inni kun nurraa eegama. Nurraa barbaada. Kun kaayyoo waaqayyoo isa jalqabaati. Maqaa waaqayyoo haa eebbifamu. Waaqayyoo akka nuti yeroo hundumaa Kiristoos nurraa mul'atu ayyaana nuuf haa baay'isu. Ayyaana waaqayyoo nama gaafata. Yoo ayyaanni waaqayyoo nama baay'ate malee karaa waaqayyoo beekuun hin danda'amu. Iddami torba akkanadha. Inni oolchaadha. Inni of galchaadha. Inni bantii waaqaa keessatti lafarrattis milikkitoota hin agarsiisa. Dinqiiwwan hin hojjeta. Daani'el harka leencotaa keessaa inni oolche isaa jedhe. Oolchaadha, of galchaadha. Ameen. Gaafa waaqayyoo nama jijjiiru akka kanadha. Ameen. Waaqayyoo karaa Daani'el dhaqee biyya Baabiloon keessatti lallabamuu jaalate. Beekamuu jaalate. Ulfina isaa mul'isuu jaalate. Maqaa waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Ameen. Inni lammaffaan
Bu'aan karaa waaqayyoo beekuu inni lammaffaan isa caaluuf dhama. Namni gaafa karaa waaqayyoo beeku isa caaluuf dhama. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Waanuma adii gadii kanaa irratti hin xiyyeeffatu. Namni karaa waaqayyoo isaaf gale, namni daandii waaqayyoo isaaf gale waan aduu kanaa gadiitti otoo hin ta'in isa caaluuf dhama. Inni caalu kun maal? Isa waliin hin ilaallama. Inni caalu maal? Isa caaluuf dhamaa jenneerra waan ta'eef. Meedhannee ergaa Phaawulos barreesse warra Efesonii fi boqonnaa 4 dhannee ilaalla waliin. Barsiisa jedheeraa sutaniin dubbaddaa. Umarraa kadhannaan hin jiraata. Lakkoofsa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa akkanadha. Mata dureensaa tokkummaa dhagnaadha. Tokkummaan hojii guddaa hojjetti kiristaanummaa keessatti. Iddoo kanattis Phaawulostu akkanadha. Egaa ani waa'ee hojii gooftaaf hidhamee kanan jiru waamicha isa itti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan isinin gorsaa. Ameen. Namni kun hidhamee otuu jiru waan caaluuf nama ofiisaa dhama'u sabasaaf waldaa isaatiif amantootaa fi waan caalu nama hawwudha. Haala rakkisaa, haala dhiphisaa, haala dukkanaa keessaa, mana hidhaa keessaa taa'ee ani waa'ee gooftaatiif hojii gooftaatiif hidhamee kanan jiru waamicha isa itti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattanii maalan godhaa isinan gorsaa. Ammayyuu Phaawulos mana hidhaa keessa taa'ee waamicha isaaf nama baay'ee of eeggatu, waamicha isaaf dhaloonni akka of eeggatu nama waldaa kiristaanaa fi gorsa guddaa kennuudha iddoo kanatti kan argamu. Mana hidhaa keessa taa'e. Haala rakkisaa akkasii keessa taa'ee namni ergaa jajjabinaa gorsa akkasii nama kennu parsantii muraasa argattu bara kana. Yeroon Phaawulos hidhamee jiru kun yeroo abdii kutannaati. Haala rakkisaa keessa jira. Dirreetti eenyummaan waaqayyoo dubbatamu itti waamicha ofii yaadatamuu miti. Namni baay'een haala rakkisaa keessa gaafa jiraatu waamicha isaa dagata. Maaliif akka waamame dagata? Maaliif akka waamame dagatee du'a filata, salphina filata. Ani bakka asichi waa hin baasu jedhee yeroo hundumaa abdii kutannaa ofirratti lallaba. Ergamaan ayyaanaa kun garuu isa ofiisaa jiraate, isa ofiisaa shaakale, isa isaaf galee amantoonni kuni waan biraatiin akka hin liqinfamnee fi akkana jedhee itti hima. Waamicha isatti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattanii isinan gorsa. Waamicha akkamitti waamamnee? Amantoonni waamicha akkamitti waamamanii? Maaliif waaqayyo nu waame? Jireenya fokkisaa keessaa, jireenya fedha waaqayyoon alaa keessaa waaqayyo maaliif nu waame anaaf isin? Waaqayyo maaliif nu waame? Isa kana ilaallame. Lakkoofsa 2 irraa akkanadha. Gadi of deebisuu fi gaarummaa hundumaa obsaanis wal wajjin jiraadhaa. Jaalalaanis wal danda'a. Waldaa kiristaanaa kana barbaachisa jiru. Waldaa kiristaanaatti malatti hiratee jira. Rakkoon guddaa waldaan kiristaanaa bara keenya keessa qabdu isa kanadha. Kanaafi rakkoon kun akka hin uumamneef waldaa Efesoniif ergaa kanaa haala rakkisaa keessa taa'e Phaawulos dubbii kanatti hima. Gadi of deebisuudhaa fi gaarummaa hundumaan obsaan wal wajjin jiraadhaa. Wal wajjin jiraachuu qofa osoo hin ta'in immoo jaalalaanis wal danda'a. Eeyyee wal danda'uun kuni parsantii xiqqoo qabdi waldaa kiristaanaa keessatti. Kiristoos kan inni nu barbaadu akka nuti wal dandeenyudha. Bifaan garaa garaa, yaadi keenya garaa garaa, haasaan keenya garaa garaa kana hundumaanii jaalalaan anaaf isinirraa wal danda'uun dirqama. Mirga otoo hin ta'in dirqama keenya.
namni Kiristoos irraa lammaffaa dhalate kamiyyuu haala namaa eenyummaa namaa yaada namaa danda'ee jaalalaan wal wajjin jiraachuutu nu barbaachisa. Kiristoos irraa kana baran karaa Waaqayyoo beekurraa kana baran utuu isa hin beekini wantoota kana gochuun hin danda'amu dhala namaaf. Yoo lammaffaa dhalatan malee wanti kun hin danda'amu. Lammaffaa dhalatanii iyyuu kan nu rakkisan baay'ee qaba.